Welcome baganagan dhuftanii live seen sagantaa waachuun turre garuu ammaantaan gun social media arku meefirraa takka live seenee marroodhaas dawalee dubbisee warra social media kana tasgabbeessaa jeetiin seenuudhaaf murteessee welcome jaalmarroon du'ee jiraahidha mootummaan Itoophiyaadhaa olol kana maaliif ooftii waan jirraa hin dubbachuu barbaada haasawaan marroo haasoo illee isiniifin hima marroon taduraati marroon hin duune fayya qaba nagaa qaba qabso jira kuni waan godhameef waan yaaddamee miidiyaadhaan poolisiin Oromiyaadhaa marroo ajjeefnee jirraa jee waan dabarseef boodarra isiniifin hima wala feeraadha wali sheer godha sagaleen yoo dhagamina wachiisaadha waa hedduu waan namaas gaddisiisu wanni deemaadhaa jira Oromoo keessatti waan dubbachuun nutti ulfaatu waan sirna dargiidha sirna TPLF sirna Haile Sillaaseedha keessatti hin arkine bara Abiy Ahmed Itoophiyaa bulchaa jiru arkaadhaa jirra roorroo gaafa Haile Sillaaseedha Oromoo rangahin gaafa dargiidha Oromoo rangahin bara TPLF Oromoo rangahiniitu yeroo ammaan tanaa kana bara Abiy Ahmed bara Oromootu biyya bulcha jaan Oromoo ragahaadhaa jira fakkeenyaaf maatii qabsaa'otaa dargiin takkaa maatii qabsaa'otaa barbaadee qabsaa'otaan deebisuudhaaf yookaan doorsuudhaaf haadha abbaa nama gaaraa qabsaa'oo ajjeeseen beeku TPLF kana gootee hin beektu sirni maantanaa sirni naftanyaadhaa sirni Minilik deebi'ee Oromoo gubbaa qubate ka Abiy Ahmediin geggeeffamu arraamtana dargaggeessa Oromoodhaa ka qabsoodhaaf gaara seene maatii isaa haadha abbaa isaa qabeenya maatiidhaa duubaa barbadeessuun kuni waan jiraannee arra geenyee ija teenyaan garree gurra keenyaan dhageenyee jechuudha kuni baasa takkaa Oromoo keessatti hin ta'in woomakka harka muraa aanuleetii fi calii calanqotti seenaa Oromoo gubbatti galmeeffamee fuuldura taa'uudhaaf taa'u wanni maanta deemu jiru it's not easy waan barabaraan dhalootaaf dabruudhaaf taa'u wanni Abiy Ahmed ammaan tana Oromoo irratti godhaadhaa jiru marroo amata 17 eega maatii biraa deeme maatiidhaan walquban qabu qabsoo sabarra jira qabsoo Oromoo irra jira garuu maatii isaa manguddoo haadha abbaa isaa uleedhaan cafaqanii qabeenya barbadeessanii manguddoo mana ijaarchuun mana irratti gubanii fuudhanii dhabamsiisuun hangam takka nafxanyaan Oromootti garaa jabaatti waan duraan gartee nuti as gubbaadhaa afaan jechaadhaa turre hujitti hiikamtee hunoo kabiyya bulchaa jiru kan Oromoodha jettaniin namni arraan tana Oromoo bulchaa jiru nama akkanaati ifaa ifatti OPDO'n diina Oromoo ta'uu ragaa ifitti baatee jechuudha ifaa ifatti ragaa ifibban marroon nama dargaggeessa gaara keessaa qabsoo godhaa jiru qawwee fudhatee waraanni Abiy qawwee fudhatee marroo barbaadu jiru osoo jiru haadhaa fi abbaa manguddoo humna hin qabne manguddoo manaan baanne manguddoo qotee bulaa ta siyaasaan beeyne qabanii cafaquudhaa fi hidhanii dhabamsiisuun kuni ilmaan Oromoodhaa keessattuu dhaloonni maantana lafaa kaatan waan kana warri Oromoodhaa warreen waa barreessu warreen seenaadhaa waan kana akka dhala dhuftuuf dabrutti qalama ziqiyaatiin barreessaadha laf haayaa waan Oromoo ragee kana akkuma nuti maantana angaafa waa'ee aanuleedhaan beeku waa'ee calanqoodhaan beeku abbootiin teenya akka seenatti dhalootaaf walii dabarsaadha dirree calanqoo guudhaqan calii calanqoo guudhaqan bar ahaayyuun keenya asitti dhumtee namni hin beekne dhalti hin beekne takka illee hin jirtu seenaa aanuleedhaa Oromoon hin beekne takka illee hin jirtu wanni amma ta'uunis akkasitti deemuudhaaf ta'a by the way marroon fayyaa guutuudha qaba hin madooynees hin dhawamnees fayyaa guutuu qaba hanga daqiiqaa kanatti to this minute
fayyaa guutuudha qabu. Fayyaa guutuu silaa as gubbattiin isinii dhiyeessa silkiidhaan. Garuu silkii tana waan barbaadaniif jira mootummaan Itoophiyaadhaa yoo inni silkiidhaan haasa'e teknooloojii haaree galfatanii silkii tiraaggootu bakka inni jirutti gurbaa kana dhooyinee Oromoon dargaggeessa Oromoodhaa kana hamilee cabsinaadha. Waa lamaaf wanni saganteeffatanii oduu kana breaking news marroon du'ee jiraa jedhanii wanni baasaniif waa lamaaf. Takka akka marroon lafaa ka'ee silkiidhaan dubbatu. Lammadammaasii qeeroon Oromoodhaa arra abdii qabsoo karaa nagayaa murattee jirti. Qabsoon karaa nagayaa dukkanooytee cufamee jira karaan isiidhaa. Kana booda qabsoon ummanni Oromoodhaa humnaawee qabsaa'u waan jiru arra qeerroo fi qarreen Oromiyaa guutuun itti amananii fudhatanii itti jiran. Karaadha barbaadaa jiran haala mijjeeffachaadhaa jiran malee Abiy injifachuudhaaf Oromoon hidhattee loluudha qabdi. Arra dargaggeessi Oromoodhaa Oromiyaa guutuu keessaa asirratti waliif galee jira jechuudha. Waliif galee jira. Dargaggeessa hamileensaa garana callaafatte kana hamilee cabsuudhaaf, hamilee isaa gabbuusuudhaaf lakki abdiin teen jirtuu hunoo kagaara keessaa waraana hogganaadhaa jiruu harka keenya galee ajjeefnee jirra. Kanaafuu harka maradhuuti abdii muradhuu nu jalatti buli waan ju'uuf kaayyoon isaa. Qabsoon arraan tana dargaggoo fi dargaggeettiin Oromoodhaa irratti xiyyeeffatanii lafa haatanii eeggachaadhaa jiran qabsoo hidhannooti. Kana hubadhaa. Oromiyaa guutuu keessaa haalaatu mijaayiniif haala mijjeeffachaadhaa jiran malee this is the only way. Qabsoon hidhannoodhaa Oromoon hidhattee akka saba guddatti loltee diina fi cabsitee biyya fi jaarachuun the only solution. Furmaanni karaan tokkichi hafi kana qofa. Warra qabsoo karaa nagaatiin je'ee galee hundaa'uu bittinneessan, hidhan, kaan ajjeesan, billeessan qabsoon karaa nagaa dukkanoottee jirti. Filmaataa fi jinni yoonni Itoophiyaa isin jirtu. Arra dargaggoon abdiin siidhaa wanni alatti dhageeffachaadhaa jirtu. Marroo yoom na biraan bahaadha. Oromiyaa guutuu keessaa. Yoomiin kilaashii walitti aanaadha. Yoomiin akka dhiiraa diina kiyya boochisee geeraraadha. Wanni qeeroon Oromoodhaa yaadaadhaa jirtu. Wanni calcalifteef kanaaf. Qabsoo karaa nagaa hagamaayii irraa dubbanne, irraa haasoyne, qeeroo kakaafne, istirateejiin adda addaa itti faayidaawame. Garuu hin milkooyne. Mootummaan gabroonfataan qabsoo karaa nagayaa hin beeku obboleeyyan kee kana godhaa. Namni si gabroonfachuudhaaf deemu Abiy nugusa ta'uudhaaf deema. Nugusummaa isaa karaa nagayaatiin lakkii nugusan taatu ummanni kana barbaadaa lakkii nugusummaa tana gadhiisiin hin taatu. Humnaan malee, qawweedhaan malee, irreedhaan malee, itti garsiiftu malee. Kana arra wanni qeeroon Oromoodhaa hubattee hanga guyyaan kun dabree waan yaanne arkannuu hanga haalli nu mijaa'u callisaniiti mataa qabatanii taa'aa jiran. Kana jechuun harka kennan moohaman amma opidoo akkasii yaaddi. Harka kennan moohaman cabanii jiranii lakki akkasii yaaddi. No. They are waiting for the right time. They are waiting for the right time. Arraan tana duulli Itoophiyaatti gaafni Afrikaadhaa guutuun jeeqamuudhaaf deema. Marroonfaan they are advancing every day if dura deemaadhaa jiran. Guyyarraa if dura deemaa jiran. Mee ilaala. Silaa isaan laafootanii, silaa isaan humnan qabaatini mootummaan Itoophiyaadhaa, mootummaan nafxanyaan dila kanan boochu. Silaan dubbattu maqaa isaanii kaasuun barbaaddu. Maaliif akka ummanni Oromoodhaa irraanfatu barbaadde. Wanni maqaa isaanii amma kaasaniif they are advancing every day. Fuuldura deemaa jiran, fuuldura sossohaadhaa jiran, lafa qabachaadhaa jiran, gantoota OPDO ka ummata fi fixaadhaa jiru tarkaanfii irra fudhachaadhaa jiran, mirga saba ifii eeguudhaaf guyyaa tokko rafanii bulaadhaa hin jiran. Kanaatu mootummaa Itoophiyaadhaa maraachaadhaa jira. Nama tokkootu natti hime. Nama tokko nama OPDOdhaa.
hugguuni dirqamni wallagga deemiidhaa miti maqaa wallaggaa haasoo keessatti OPDO biratti maqaa wallaggaa ka'e OPDO'n firra fincaanti maaliif namni hara wallaggaatti kute OPDO keessaa nagaan asin deebi'u oso haasoo keessatti yoo maqaa wallaggaa ka'e garaan dhaaje OPDO dhiiroon erguu deemanii dirqama na kennuu deemanii jaalli xiyya abaluu dhaqee achitti hafe abaloo guddi achitti hafe anis yoon dhaqen deebi'uu ni beekan. This is why they cry about Marro every day. Plus, waraanni bilisummaa Oromoodhaa jara keenya laala arra akka kaleedhaan jiru bakka dheengaddaan jiru arri boruun ifa. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa tuulama keessa magaalaa Amboo jalaahi waraana naftanyaadhaa dhawaadhaa jira. Arran Oromiyaa keessa nagaan sossoohaadhaan jiran bakka waraanni bilisummaa Oromoo jirutti nagaan sossoohaadhaa hin jiran. Kana wanni isaan irraa booyaadhaa jiran waan ummata Oromoodhaa godhaadhaa jiran waan beekaniif. OPDO'n gowwaadha. OPDO'n akkumaan dura je abi marataadha namni marataadhaan hogganamu silaayis maraatumaa yookaan gowwaadha. Namni marataa amanii marataa jala deemu yookaan ififis marataadha yookaanis gowwaadha. OPDO'n tun hundinuu kalee TPLF gaafa nama OPDO'dhaaf ta'u wali qabattu warreen ulaagaa isii guutuu fi ulaagaa gowwummaadhaa ulaagaa ergamuudhaa sa warra guutuuf wali qabdee gowwaa Oromoodhaa wasaka Oromoodhaa haftee hawaasaa xuree hawaasaa wali qabdee OPDO goote. Arra warruma saniitu warruma xuree hawaasaa kan TPLF kalee wali qabdee Oromoodhaan cabsuudhaaf jaarte santu arraan tanaas biyyaan deemaa jira Abiyyi Ahmad. Xuree hawaasaa warra madaa qabu warra rakkoo qabu warra rakkoo sammuudhaa qabu warreen gad'aantummaan hawaasa keessatti dhagamtu warra hawaasa biratti kabajaan qabne hawaasa keessaa guurtee wali qabdee koottaamee maqa isin goonaa isin Oromoon hojjeesaa isin ergannaa yoo nu ergamuuf qophii taatan waan feete harkatan jedhanii wali qaban jechuudha. Warra waan namni je'een godhu qofa wali qaban. Warra sammuu ifiitiin yaadu osoo hin taane warra namni yaadee itti himu warra yaada namaa hojiirra oolchu warra akka Abiyyi Ahmad kana jechuudha. Arra caasaan OPDO kan TPLF kalee jaarte sun guutumatti akkasuma jira. Caasaan gareen doofotaa warreen xurii hawaasaa warreen hawaasa keessaa tufamee bahe wallaalaa kan hunda wali qabdee OPDO goote. Arra wanniin namni Abiyyi Ahmad jala deemu yookaan maraatuma akka Abiyyi yookaanis doofaadha. Wanniin ju'uuf maali? Waafirraa laaluu hin beekan. They think ajjechaadhaa fi dararaan maantana Oromoo irraan gahaadhaa jiran kanaan Oromoo tana cabsinee ni bulchinaa jedhanii yaadan OPDO'n. Gowwummaan kanaa olii nafu saba guddaa kana saba ammaasii bakka kaleedhaan jira saba kalee namni keenya hedduu wallaalaadhaa nama barate hedduu hin qabnu ture aksesiin teknooloojiidhaa hin qabnu ture internetiin hin jiru Oromoo wal quban qabdu alaa fi keessatti miti Oromiyaa keessattuu Wallaggaa fi Harargeen Arsii fi Harargeen wal quban qaban. Maaliif wanni walittiidha wanni wal garsiisaa akka ammaa kanatti hin jirtu. Arra yeroo teknooloojiin as geesse kanatti yeroo ummanni Oromoo alaa fi keessaa wal quba qabu kanatti OPDO'n humnaan qawweedhaan Oromoo cabsinee ummata guddaa kana bulcha jettee yaaduun isiidhaa gowwummaa isiidhaati. Duuba arras wanni newsin Facebook irra baasanii Marroon du'ee jira akkas ta'ee jira jedhanii baasan tuni maal beeytanii dargaggeessa Oromoodhaatiin carraan isin qabdan numa jalatti buluudha warreen gaara keessaa qabsoo godhaa jirra juu hunoo Marroodhaa ajjeefnee jirra abdii kutadhaadhaa gabrummaa jalatti jilbiifadhaa bulaadhaa karaan qabsoo hidhannootti gootan tokkolleen isin nafne isiniif hin jiru jeniiti. Waan kana silaa isaan dhaamsa kana dargaggeessa Oromoodhaa biraan ga'uu barbaadan. Waan takka wanni nuti maal beektanii waan gowwaataniif. Marroon nam tokkoo miti. Marroo is not one person. Marroon dargaggeessi Oromoodhaa guutuun arra Marroodha. Carraa Marroon arkate kana
leenji'ee bakka dhugattiin arkamin malee dargaggeessi Oromoodhaa kun hundinuu bar marroodha. Ka ala jiruu fi keessa jiru. Yoo marroon tokko silaa du'eewu marroo miliyoon takkaa bakka bu'a. Arra Oromoon sadarkaa akkanarra jiraachuu isiidhaa you don't know because you are OPDO. Waan OPDO taataniif, waan gowwaa taataniif, waan xurii hawaasaa taataniif, waan ergamaadhaa guddattaniif, waan sammuudhaa yaaduu dhiiftanii qochumaadhaa yaaddaniif kanan beeytan. Arra marroo miliyoonotaani Oromiyaa keessa jira. Oromoon keessaa fi ala jirtu hundinuu marroodha. Marroon akka aikanitti ol bahee waan miidiyaa gubbatti dubbatu maqaansaa ol bahee malee warreen marroo caalu marroo jala meeqaamtamee jira. You don't know this. Maaliif isin OPDOdha? Waan qabsoo Oromoodhaan beektan, waan qabsoon taateen beektan, isin qabsoo isin beektan, qabsoo nyaataati. Qabsoo nyaachuu, dhuguudhaa, saamuudhaa, qabsoon isin beektan namuu waan beekutti professional. Namuu waan beekutti karaa qabatetti jabaadha. Isinis nyaachuudhatti namni isin gahu hin jiru. Saamuudhatti, hatuudhatti namni OPDO gahu hin jiru. Garuu qeeroon Oromoodhaa kanarra guddattee jirtu. Qeeroon Oromoodhaa lubbuu ifii kennitee saba ifitti kabajaa godhuudha yaaddi malee niin nyaadhaa niin dhugaa niin saamaa takkaa yaaddeen beektu. Kana wanni marroon haadhaa fi abbaasaa osoon arkin akka barnootaaf baheen amata 17 gaara keessaa Oromoodhaaf qabsaawaa jiruuf arra haadhaa abbaan isaa gaafa hidhaman silaa OPDO nama akka keessanii ta'e lakki annaa gahee jira angaleetii nyaadha nagaanii nyaadha dachii qotadheeti jee silaa gara silaa OPDO ta'e garuu sammuunsaa rakkoo saba isaa furuudhaaf boqannaa hin qabdu. Haadhaa fi abbaasaa akkuma haadhaa fi abbaa Oromoo hundatti ilaalaa jechuudha. Qabsaawaan akkana. You don't know this. Isin OPDOdhaame kanan beektan kun isin hin galu. Arra warri kamarroodhaa warri gaara keessa jiru. Warri amma dura ilma keetu gaara jiraadhaaf haadhaa fi abbaasaa duubaa ajjeeftan akka inni itti yaadu haadhaa abbaa kiyya qofaa miti haadhaa abbaa Oromoo hundaatu ajjeefamaadhaa jira. Haadhaa abbaan kiyya haadhaa abbaa Oromoodhaati. Kana hundaaf hin qabsoo godhuudhaaf gaaratti bahee hangaan kaayyooti galmaan ga'u hangaan du'ee dabru kabajaa saba kanaa barbaadurraa if duuban deebi'eeti garaasaa muratee beelawee dheebuudhaan dhagaan fottosaadhaa qoreen diraadhaa kilaash garaa jala kaatee gaara keessa galaa jechuudha. Maaliif warra kaayyoo qabu? Warra kaayyoo qabu jechuudha. Warra dhugaa saba fiitiif dhaabbate. Warra kanaa wajjin wal dorgomuu hin dandeessan OPDO. Warra kanaa wajjin you cannot stop them. Jara kana qabsorraa deebisuu hin dandeessan. Isin kaayyoon qabdan kaayyoon keessan qochumaadha garaadha. Isin yoo nyaattan kaayyoon teessan galma geesse. Yoo garaan keessan guute kaayyoon teessan galma geesse. Isaan kun garuu osoo nyaatanii quufuu danda'anii osoo uffatanii boonuu danda'anii osoo niitii fuudhanii wajjin gangalchuu danda'aniiti kana hundarraa if adabanii if qabanii rakkoo sabaa dura aansanii taa'aa jiran. Anarra wanni natti dhagabe hogguuni as gubbaa OPDOon akkuma poolisii Oromiyaadhaa akkuma laafatti waraabesummaa Oromoodhaa akkana goonee jirra marroonis dhawamee du'ee jireetti nutti himanii jiranii yaa sare silaa marroon du'ee isin silaa OPDO guutuu Abiyyiitu dhaqee dhiichisaame. Silaa Abiyyiitu dhaqee reeffasaa viidiyoon garsiisaa bar gubbarratti dhiichisa. Sigale. So, wanniin isinii himu marroo wajjin haasawaatiin jira. Ilmaan Oromoodhaa warreen viidiyoo kana dhageeffattan walii himaa. Walii dabarsaa. Haga ammatti waa takka illee hin taane qoreen hin dirre hin dhawamnes hin madooynes fayyaa guutuudha qaba. Guyyaa kaleedhaa waraana nafxanyaadhaa kan Abiy Ahmed itti erge akka isaan godhan OPDO gaafadha.
waraanni bilisummaa Oromoodhaa kan Wallagga jiru waraana isaan barbaaduudhaaf jala dhaqe akka isaan godhanii deebisan anaa miti anin dubbadhos gubbatti OPDO gaafadhaa deeynoo qaamni isaanii achitti hafeeti mataan dhufeef jechuudha isaan barbaadan dhayn marroon faan ummata Oromoodhaa keessa Oromiyaa keessa jiran kaayyoon isaanii if warra barbaadatti dhaqe akka isaan godhanii deebisan as gubbattiin dubbadhu OPDO yoo gaafattan kalee nam meeqaatu hoflaadhaa mataan isin deebi'eetti yoo gaafattan they will tell you so marroon fayyaa guutuudha qabu hagadii qaanatti hagaan allaabii seenutti fayyaa guutuudha qabu qabsorra jira inumaa marsaa itti aantuuf if qopheessaa jira nuguun dubbisu marsaa itti aantuuf if qopheessaadhaa jira tarkaanfii maasii kalee caaltu fudhachuudhaaf tarkaanfii kalee fudhatan caaltu fudhachuudhaaf if qopheessu jira waan akkanaa waan akka kalee gootanii natti ufaa kabaja argachuudhaaf ergaadhaaf makiinaa gubbaa kaadhaa ergaadhaaf maaliif viidiyoon baafne waan waraanni keessan tahaadhaa jiru akka godhaadhaa jira maaliif viidiyoon baafne maaliif viidiyoo hin dhiifne maaliif niwus hin dabarsine kalee waraanni keenya cimaan leenjii gahaa qabu kan shaneen balleessuudhaaf ergine balaa akkanaa turre gaheeti qaamni hafee mataan nuu dhufeetti maaliif hin dabarsine oduu OPDO so silaa du'ees qabsaawaan silaa du'ees geeraraadhaa addo ililchaadhaa addo waan du'eef beeka akkatti du'e beeka qabsaawaan bu'aadhaa iyyaadhaa waynee jechaan du'u akka waraanni keessan uuu jechaa dutti koflaadhaa addo osoo koflu du'a kaayyoo du'eef qabaa jechuudha saba isaatiif duu akka miliyoononni duubaan jiranii dhufanii wareegaman beekaa jechuudha silaa marroon qabsorratti wareegamee hiise ni ililchina malee Oromoon boochu hin jirtu ni gamman maaliif goonni tokko gaafa wareegame goota miliyoonaatu duubaan dhufa we know this seenaa qabsoo Oromoorraa hibeeyna goota wareegaman kumaantamaan qabna goota wareegaman garuu gootan isaan caalu bakka buusaadhaati wareegamaadhaa asgaan amata 50 dabre kan siire OPDO kan beektu ka OPDO kan beektu akkasi marroon naga jira qabsaa'onni marroo qofaa miti warri marroo alaatiis guutuun if dura deemaa jiran guyyarraa if dura deemaadhaa dura siqaadhaa akka maqaa afaan qabsoodhaatiin dura siqu jedhama duratti siiqaa jiran duratti ciiqaadhaa diina jira siqaadhaa wanni abii baaressu jiru waraanni bilisummaa Oromoodhaa arraan tana humna biyya qabattee jaaruu dandeessu gayaa horatee jira gaafa garii eenyu diimaana godhaa kalee guwaaso isaa kalee dhageeffadhaan guyyaa isin beeku waraanni bilisummaa Oromoodhaa Tigraay keessatti leenjifamee Tigraay keessa jiraa jedha yaa obboleessu an baraan qabsoo keessa ture bara diimaan faan hogganuu turan bara diimaana goofaadhaa wajjin diimaana goofaadhaan hoggana keenya jechaa turre saniin if duuba deebi'ee santuna qocce bara warra kanaan hogganoota keenyaa hogganoota dhaabaa gurguddoo jennee if dura laalaadhaa turre ka Oromoo cabse Oromoodha ka Oromoo cabse ilmaan Oromoodhaa wanni beeytan Abii Caalaa ka Oromoo cabse warreen maqaa qabsootiin biyyatti gale warra akka diimaana goonaa kan warra maqaa ODF hin gale warra maqaa OLF hin biyya gale warra maqaa jaarmee Oromoodhaatiin biyya galeetu
Oromoo tuffachiisee Oromoo cabsee Oromoo reekka lafaan deebtu godhee qabsoo Oromoo illee warri naaffise warra kana. Qoonni isaan Oromoo diiguudhaa fi qabsoo Oromoodhaa naaffisuu keessa qaban qooda OPDO'n qabduu gadii miti. Dhiiga nama keenyaa ka arraan tana gannaqamaadhaa jiru kana ka itti gaafatamuudhaaf taa'u OPDO qofaa miti. Warreen Oromoo kan cabsuu dandeessu karaa kanaaniiti Oromoo ajjeesi Oromoo jiilchi qawweedhaan gatteesi warri jee gorsaa jiru warra akka Diimaa Naggoodhaa kana. He said himself. Muummicha ministeeraa anaatu gorsaa je. Arra isaanii wajjin dalagaadhaa jiraa je. Warri arraan tana qabsuu goona jee alatti hafe kun warreen dubbiin hin galiniif warreen biyya jeequ jiru warra diinni TPLF ergachaa jirtu je. Beekadhaa kaleedhaas TPLF warra Shaabiyaan ergachaa turtee jettiin ABO'dhaan. TPLFinis gaafa isiin gaara keessaa qabsaa'u turte dargiin akkanuma jechaani ture. Shaabiyaadhaa fi TPLFin gaafa qabsoorra jirtu warri biyya bulchu warri ati darbuudhaa qaarsu deemtu of course maqaa gaarii siiniin hin jiru. Maqaa gaarii siif hin kennu. Garuu warri OPDO'dhaa haajuu kan nama gaddisiisu warreen hoggana keenya jennee if duratti ilaalaadhaa turre edaanuu dogoggora guddaa keessa turre. Edaawwannummaan gaafa ABO keessatti ABO sochii dhoorkee cabsee nu hambisee hoo edaanuu warreen akkanaan. Sigaleen akkasii warreen hidhamuu hayyoota Oromoodhaa Jowaar Mohaammed irraa eegalee warra akka Abdii Raggaasaa Baqqalaa Garbaadhaa keessaa dura'aantummaadhaan qooda qabu Diimaa Naggoo faadha. Leencoo Baatii faadha. Leencoo Lataa faadha. Kamaal Galchuu faadha. Kana amantanuu amanuu baattanuu dhugaan jirtu kana. Amiin Jundii faadha. Amantanuu amanuu baattanuu warreen harka keessaa qabu hidhamuu Jowaar keessaa warri harka qabu feetan fudhaa feetan dhiisaa jara kana. Wanni OPDO qofatti qubalaannuuf hin jirtu asirratti. Hidhuu irratti ajjechaa deemtu irratti wanni OPDO qofatti harka laannuuf hin jirtu. Gurguddaan warri hidhaadhaa jiru warri Jowaar akkatti hin baane Jowaar keessattuu Jowaar addatti Jowaar caanurra kaa'ee nuu bara meeqa qabsoo godhaadhaa ture mucaan kun Oromoo biratti nu boodaan dhufee fudhatama harkatee mucaa kana awwaaluu warri harka keessaa qabu warra gurguddaa manguddootan. Waan hedduu waan hin dubbachuun barbaanne jira waan hin beeku. Waan hin gabbee haasa'uun barbaanne laata yoon dubbadhe waatu badaa jee eeggadhu sigalee. Waan akkasii hedduudhaa jira jechuudha. Manguddootan ta'a. Addatti Jowaar Mohaammed warri ukkaamsaa jiru. Warri Jowaar irraa hijaa hamtuu qabu. Hijaa hamtuu qabu. Warra hogganoota jaarmee Oromoodhaa. Warra maqaa ABO'tiin gale. Warra maqaa ABO tokkoomeetiin gale. Warra maqaa ODF'n gale. Warreen kun Jowaar Mohaammed hijaa guddurraa qaban. Warreen rogeeyyiin ala kanatti duraa wajjin dalagaadhaa turre 2014 irraa hanga 2018 wajjin dalagaa turre hedduunis warri irraan tana mootummaa tana jalatti maxxanee deemu kuni irra hedduun isaanii warra Jowaar irraa hijaa qabu. Maaliif maqaa barbaada? Waan sabaa osoo hin taane maqaa barbaada. Kana wanniin yeroo hedduu caljuuf maali? Oromoon Jowaar Mohaammeediif hin ta'in Oromoon Hacaaluudhaaf hin ta'in eenyuuf taatee waan juutu gaddisiisa. Keessattuu waa hedduun dubbannu. Waa hedduun dubbannu. Namni qabsaawaan qabsoo keessatti walitti illee ni mufattaa. Walitti illee ni gufattaa. This is normal. Garuu dantaa sabaa namni dabarsee hin kennu. Hogguu saba dhufte namni aarii walii qabus walii dhiiseeti rakkoo saba fi furuu dura aansee rakkoo fi san boodarra aanfatee boodarra wal gaafata. Arra warri keenya warri biyyatti gale
joora soo tokkooma aboo mataa walii qabadhaa mee haa tokkoomnu yoo tokkoomnu illee humnan taanu soo juuti boodarra edaa isaan inni haa tokkoomnu jaan edaa isaan isarra dalagaadhaa jiran akkamitti isa kan hallayyaanayna annamni akkamitti obboleessafitti waan akkana yaadee nagaan boqotee bulaa waan juniin ajaa'iba akkamitti nagaan nyaatee jiraata nama kalee wajjin nyaate jaala qabsoodhaa afaanii wajjin koflaadhaa hallayyaa naqee akkamitti nagaan boqotee jiraata akkamitti nagaan rafee ka'aa waan juniin ajaa'iba and I don't do that gurguddaan nuti iddootti huni irra hedduun isaanii warra akkasiiti garuu qeeroo Oromoodhaa qarree Oromoodhaa kun qalbii hin cabsu bakka jirtanii waraanni gaara jiru marroonfaan isiniif lolu jiran marroonfaan isiniif lolu jiran obboleessoo walitti warri gaara keessaa qawwee dha'u jiru ifiif qabsaawaadhaan jiran ummata kanaaf qabsaawaadhaa jiran yakki ala kana lakka kun yakki waraana akkas godhe maarra keenya akkas tanjan kun hijiba kalees jamaadhaa ture wariin beeyne ijoolleen ammaan tana lafaa haatan yoom beeyne kalees jamaadhaa ture qabsaa'otaaf maqaan gaariin hin kennamu Nelson Mandelaan listii terroristii gubbaadha ture garuu at the end Noobeelii nagaa badhaafameeti addunyaa irratti namni ka'ee Mandeelaa wajjin suuraa ka'uun aangoonni addunyaadhaa bulchaan pirezidaantiin Ameerikaadhaa Prime Ministeriin England dhaqanii Nelson Mandeelaa wajjin dhaabbatanii suuraa ka'uudhaaf walumatti fiigaadhaa turan nama listii terroristii gubbaa kaanii namni kun shoorar keessaadha jechaa turan boodarra nama nagayaa beekamaa taheeti addunyaa biratti namoota akkaan jaalataman keessaa Nelson Mandeelaan ka duraati garuu hidhameeti cafaqamee maqaan hamaan kennamee fi moggeeffamee marroonfaanis akkasuma warreen marroo wajjin arraan tana qabsaa'u jirus akkasuma booddee arraaf kadandee hundi dhagaatti erbata keessattuu warri mootummaadhaa warri ka diimaana goodhaa kunis warri ka leencoo lataatis warri ka leencoo baatiidhaa warri ka amiin jinnii kunis taa'eetuma shane hajani shane onak shane hajani garuu maaliif jirakatti onak shaneen tummaa heddummaatti waan jiru think about this waan sodaatamaadhaa jiraniif waan humnataa jiraniif waan mootummaa tana raasaadhaa jiraniif waan hidda jalaa ciraadhaa jiraniif kanaaf jechuudha nu hundinuu marroo ta'uudhaaf if qopheessuudha qabna lubbuu du'anafne lubbuu baqachaanii ooltu muduuta baqachaanii ooltu samiin kortu dachiidhaan seentu du'a tana namni jalaa bahu hin jiru du'a garuu du'a kabajaadhaa du'u gaariidha du'a kabajaadhaa du'uun gammaddee duuta du'a jalaa bahuudhaan teenya du'a feetu gufattee duutu feetu gacciiftee duutu feetu fe'amtee duutu du'a jalaa hafuudhaa hin teenye du'a kabajaadhaa guutuutu barboonaa duuta silaas narraa naftu kabajaaniin du'e maal abbaasi dhiirti akkana namni onnee qabu dhiirti akka yaadde jechuudha bar oopidiyoonis duumaaf teessi abiyyiis duumaaf ta'a taayyeen faanis duumaaf ta'an of course marroon faanis duuf ta'an du'a marrootii fi du'a taayyeedhaa mee wal maddii qabaa laala du'a doofaadhaatii fi du'a gootaa sigalee dhiirti kana yaaddi if dura du'a sirraa nafneef lubbuu bakka keessu dhabdee akkasii fayyaa ta'a marroon fayyaa jahan guutuudha qaba nageetti jira jara hudha qabeeti itti jira kanaatu maraachaadhaa jira an qabsaa'ota Oromoodhaa warreen Oromoodhaaf akka nuti kalee godhaadhaa turre gaara keessa dhagaa boraafattanii biyyee gubbaa
kilaash garaa jala kaattanii arras oromoodhaaf qabsoo godhaadhaa jirtan kabajaan isin oromoo biratti qabdan daangaan qabdu himuun taatu kabajaan isin nu birattis qabdan daangaan qabdu ilmaan oromoodhaa hundi kan hubadhaa nama isiniif je'ee waan takkaan isinii hima waan takkaan isinii waan nu mudate dubbii takkaan isinii dubbii gabaabdu talaaniin xumuraa rooba samiidhaa akkatti buukan keessa kan lafti jalaan horofaa kan kopheen tuni namni hundinuu kophee waraana kan qabu kun caantaadha qabaa garii qabilaan deebus ni jira kana keessa gammoojjii keessa osoo deemnu tokko aruuzni beeti aruuza karaa deemaa shamarran kun huccuu adii tana uffatanii bebbereedanii gurbaan aruustitti maddii kaayee lookoo harka qabatee dubri gamanaa heellee utaalaadhaa dardari gamasii urruubaadhaa kun dhiichisaadhaa aruuza kana manan taraatii baasanii mana gurbatti galchuudhaaf deeman gaasa moora galuudhaa deemna osoo karaa deemnu walitti dhufnee jechuudha kana tokko dhaabbatee ilaalee nama guddaadha nama xiqqoo umriin isaa ama 25 26 nama kanaatti dhaabbatee ilaalee akkatti ijatti qabee ilaalee saboo ani kunis oromoodha akkatti gartee gaara keessatti horofa jilbas seenee ba'aan duudarraa qabdu ba'aan raashinaa fi huccuudhaa fi wani qabduuni ati luuqa ni geessi luuqa tokko geessi namni waraanaa yeroo hundaa'u ba'aan duudarraa qabu luuqa ni geessi kiiloo 50 ba'aa duudarra kaatee si horofa keessa gudeemu miilli kee kun ba'aa teetii ol horofa keessa gasseena roobni gubbaan si bu'aa san gubbaadhaan hidhannoo qawweedhaa fi xiyyitiidhaa maarree kana wajjin anis oromoodha akkatti horofa keessa halkan leeyilii kana kaniin silaa rafuu qabu anis silaa takkaatan ibjada kaayee rafuu numaan fedha mee garaagarummaan anaa fi isaa maaliif an leeyilii tana horofa keessa akka deemaa inni hoo intala bareedduu tan harka qabatee mana galfachuudhaa deemaa garaagarummaan keenya maalii jee gaafate jechuudha sigalee kana eenyu abbaan cibirraadhaa kan wajjin jiru eenyu aanessoo waareedhaa bar warrummaan qabsoo godhaa fi jirruuhu isaan kanaa jeen gartee isaan kanaaf nuti ala jirraa isaan kana nagaa argachiisuudhaa fi nuti fedhiin isaanii guutamuun fedhiin teenya guutamuudha akkana ta'uu kanaas kan obsine qabsootanatti obsine jegartee jaartiin teenya kilaash keenya kan garaa jala kaannu kanaa sigire akkasii fayyaataadha jaarraa abbaa gadaatis maal jee bilisummaa doofaadhaa fi dabeessaatu itti qanani'aa goonni wareegameetii fi jeeyni dabree gowwaadhaa fi dabeessi itti qanani'aa bilisummaan tagootaatii mitii tajeeynaatii mitii jee maaliif jeeyni garaaf qabee taa'uu hin danda'u obsee taa'uu hin danda'u ka'eetiin wareegama jaa ka'eetiin dabra jaa gowwaan garuu osoo miliqeetuma haawwan keessa dhokateetuma sibichi jiraatuuti bilisummaa sanigga jeeyni goonni bilisummatti hin ga'u bilisummaan tagowwaadhaa fi dabeessaati arra warreen gaara keessaa nu wareegamaadhaa jirtan goottan oromoodhaati jeeynota nu keessaa bahee jechuudha isin abdiin sabaa goottan akka keessaniin maasii ka ukkaamamee karaa isittiin dhufu dhabee ukkaamee taa'us mileenaan jira arra maqaan fedhe isin kennamu maaliif onak shaneedhaa miti maqaan biraa isin kennamu you have the goal galiidha qabdan bakka itti deemtan qabdan bakka yaaddan qabdan waan wareegamaa fi jirtan qabdan waan kilaash fannifatte garaa yakaatii raftaniif qabdan waan aduudhaa fi qabbanti wal dabartee isin gubduuf qabdan sun saba keessan akkasiiti fayyaa ta'a yeroo gaarii qabaadhaadha dubbitaa tulaa bina naqee laayibilee seenuu yaada qabaachaadhaan turre bakka dalagaadhaatiin jira
haga deebinee wal garrutti yeroo gaarii.